Yaa afaan Oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Afaan Oromoo fi xiinqooqa uummataa burjaajii tibbanaa fi hegeree afaanichaa kutaa sadaffaa xumuraa Zamadkuun Misgaanaawiin. Afaan kamiyyuu uummata dubbatuuf mallattoo eenyummaa, meeshaa ibsituu aadaa, seenaa, xiinsammuu fi falaasama isaa qarqaba yookaan meeshaa ilaalamaa fi hariiroo uumaa fi uumama isaa marsee jiru waliin qabu hunda ittiin himatee qaama yaadannoo dhalootaa itti taasifatudha. Meeshaa barreeffamaa afaan uummataa hin dabarsine, hin gufachiifne, sagalee qooqaa fi loqoda hin cabsine argatetti ammoo galmee seenaa kaleessaa isa akka galaa egeree labataa ta'utti itti tursiifatudha. Kanaafis Abubakar Usmaan Odaa yeroo waggoota 8 caaluuf magaalaa dhiisee baadiyyaa Ligibootti qubee seenaa addunyaa keessatti addaa afaan Oromootiif kan uumeef. Kanaaf barataan Sheek Bakrii Sheek Mahammad Rashaad ogummaa isaatiin uummata alagaa osoo hojjetu bu'aan qorannoo fi milkaa'ina afaan Somaalee irratti argamsiisuu danda'e. Afaan Oromootiifis akka ta'utti ifaajee kitaaba afaan Oromoo sadarkaa amma jiru 98 kan guuttateen as bahaniif. Kanaaf Hayilee Fiidaa bara biyya keessatti waa'ee sirna barreeffama afaan Oromoo dubbachuun mataan isaa yakka turetti caasaa waldaa barnoota afaan Awurooppaa jalatti dhimmicha ajandaa marii gochuu irraa jalqabee innis tooftaa IPA International Phonetics Alphabeetii fayyadamee qubee laatiinii afaan Oromootti madaqsu yaaluun isaa gara burjaajii tibbanaa fi taajjabbii kiyyaatti ce'uu kiyyaan dura gaafii gaafas xumura bara 1960 fi jalqabaa bara 1970 ni maaltu ture maaltu ta'e jedhu galmee seenaarraa waan muraasa haa kaafnu. Qabxiin seenaa kun yeroo biyyoonni addunyaa hedduun sirna kolonii jalaa bilisummaa itti gonfachaa warraaqsoonni garaagaraa itti gaggeeffamaa turanidha. Yeroo gaafilee akka mirga eenyummaa fi walqixxummaa bal'inaan itti ka'aa turanidha. Sochiilee qubee madaqsuu duudhaan qaamni gaafilee eenyummaa bifa guutuu ta'een deebisuun irraa eegamu caasaa guddaa mootummaa ture. Sirni mootummaa gaafii Oromoo fi uummanni biraa gaafachaa ture deebisuuf fedhii fi murannoo siyaasaa qabu hin turre. Bara 1940 keessatti mootichi afaan biyyaalessaa tokko qofa labsanii waan turaniif namni gaafii akkasii kaasu akka diina tokkummaa biyyattii laalamaa ture. Sheek Bakriin bara afaan biraatiin barachuu fi barsiisuu yakkatti isaan meeshaa qubee haaraa uumuun yakkaman. Tokkoffaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1965 Sheek Mahammad Rashaad qorataa afaanii ta'uun ministeera barnoota Soomaaliyaa keessa qaxxaamuranii hojjetameen gadda tokko laatameef. Mootummaan Ziyaad Barree hayyoota isaanii biroo waliin qubee afaan Soomaaleef mijooytu barbaadaa fidaa yeroo kanatti ifaajaa afaan alagaa irratti taasisaa turan maafiin afaan Oromootti hojiirra hin oolchine of gaafatan. Carraa gaarii argataniin bara 1968 kitaaba furaa afaan Oromoo itti aansanii kitaaba biraa qubee laatiiniin arra kanaan maxxansan. Lammaffaa qaroon sabaa inni biraa Hayilee Fidaa bara 1968 irraa jalqabee gaaddisa waldaa barnoota Oromoo Awurooppaa jalatti socho'u bara 1972 fi 74 kitaabota lama baase. Wanti jara bu'uuraa wal fakkeessu qubee laatiinii fayyadamuu isaaniiti. Tooftaan fayyadaman garuu Hayilee Fidaan IPA Mahammad Rashaad ammoo qubee lamarraan kan kafe isa amma fayyadamaa jiru kanaan kitaaba lama barreessan. Murtii Gaashiree Mandheeraa Soomaaliyaan bara afran qalloo irraa jalqabee qabsaa'ota Baalee fi sochii qabsoo hidhannoo Oromootiif dahoo taatee turte. Booda garuu gaarri ishee qabsaa'ota bilisummaa Oromootti jijjiiramte. Miseensonni qeyroo ganamaa 35 mana hidhaa Mandheeraa waggoota 5 hidhaman. Yeruma wal fakkaataa kanatti abbaan qubee aslii Oromoo jalqabaa fi habaqaalaan
qabsoo mirgaa Sheekh Bakrii Saphaloo kan sababa amantaatiin biyyaa baqatan mooraa baqattoota Hiraan keessatti ogummaan jiru ijoollummaan qabsoo bilisummaaf bobbaasanillee arguu hin dandeenye ture. Erga mootummaan Soomaaliyaa qubee laatiinii sirna barreeffama afaan biyyatti godhuun labsee booda guyyaa isaa sirrii kana jechuuf rakkadhuus yaadni afaan Oromoo sababa sirna barreeffamaa gochuu miseensota qeeroo ganamaa gidduutti ka'ee mana hidhaatti akka miseensonni qeeroo ganamaa lubbuun jiran irraa odeeffanne taanaan falmiin nu jidduu ture waa lamaadha jedhu. Qubee Sheekh Bakrii waggoota 30 dura dabaase itti barsiisaa ture moo isa mootummaan Somaalee baafattee wayya qubee afaan Somaalee fi madaqfamte tana akkuma jiruun fayyadamna moo waan fooyya'uutu jira waan jedhu irratti ture falmiin isaanii. Wantoota murtii miseensota qeeroo ganamaatii fi sababa cimaa ta'an lama ilaaluun dirqama ta'a. Sababni isaa jalqabaa biyyoota akka Chaayinaa kan qubee umrii dheeraa lakkoofsisa qaban keessatti illee yeroo falmiin cimaan qubee laatiinii isa keenyarra baay'ee salphaatutti osoo fayyadamne jedhutti gaggeeffamaa ture. Ta'uus isaa yommuu ta'u namni hedduun yaada qubeen Sheekh Bakrii meeshaa taayipiitiin barreessuu waan hin dandeenyeef isin ammatti fayyadamuu dandeenyu laatiinii tana jedhu sagalee caalmayaan deeggarri laatiinii fudhatan. Tarii yeroo sanitti akkuma Chaayinaan qubee waggoottan meeqaan nu waliin turteef qaama seenaa keenyaa taate tana maqaa salphachuutiin hin jijjiirru jedhanii cichuun falmii gaafasii goola ba'aniiti. Osoo miseensonni qeeroo ganamaa qubee Sheekh Bakriitti cichanii seenaan arraa kun hin turre je'eetiin yaada hin taane garuu falmiin lammaffaa qubee Soomaaleef baate akkuma jirutti fayyadamutti. Kanaafis afaanonni lamaan afaan Somaalee fi afaan Oromoo afaanota maatii kuush ta'anii fi dhibbeen ta'u 40 wal fakkaatan ta'uun isaanii akkuma jirutti fayyadamuun jedhus afaan Somaalee sagaleewwan akka caa fi xaa jiran hin qabu. Sheekh Mahammad Rashaad kitaaba isaa keessatti bakka qubee caa, xaa, chaa fi tsaa kana lamaanuu gubbaarra hariiqaa itti godheeti fayyadame. Namni qubee caa fi xaa afaan Somaalee keessa darbamte akka amma jiruun haa goonu jedhee wallisaa shantam shubbisaa ture. Yeroo namoonni yaada shantam kana mormanis soorestii jaarraa abbaa gadaa yaada sirriiti jechuun hojiirra akka oolu taasisuutu seenaadhaan himama. Kunuu barreesse mucaan Indi attu bar baru duraan qaba. Allah Allah